Akkam jirtu jaallattoota keenya hordoftoota chaanalii YouTube keenya nagaa keessanii baay'ee sin jalaa badeetiin jira dhiifama guddaa naa godha. Waan sin jalaa badeef egaa kilaasiin garaagaraa hojiin garaagaraa waan natti baay'ateef sin jalaa badee amma immoo egaa torbee dhuftu keessa magaalaa Dirree Daawwaa deemnee sin daawwachiisuudhaaf qophii xumurreetii jirra. Torbee garasii keessa egaa magaalaa Dirree Daawwaa Harar bakka nu mijate deemnee sin daawwachiisuuf deemna. YouTube kana 7K galleetiin jira 7.2K gallee jira. Amma 10K gallutti akka nu wajjin turtanii akka YouTube kana sadarkaa guddaan geessan abdii makootii baay'een isin kabaja baay'een isin jaalladha. Torbee dhuftu magaalaa Dirree Daawwaa deemnee wajjin fash jennaa jechuudha. Magaalaa Dirree Daawwaa jechuun magaalaa Dr. Alii Birraafaa jechuudha. Namoota baay'ee wajjin achitti wal argina jendeetii yaada. Ijoolleen Dirree Daawwaa ijoolleen karaa chaanalii YouTube ol beennu karaa Facebook ol beennu achitti ol agarra. Ammasitti nu turtiin keessan egaa nu waliin haa ta'u baay'ee isin jaalladha. Thank you very much. Chaanala kana subscribe gochuu maatii chaanala kanaa ta'uu hin dagatina. Boonsaan ture amma achitti ol agarrutti turtii gaariin isiniin jedha.